Araarri jaalalli waaqayyo waaqa jiraataa manaa fi haala kallattii isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Daawwattoota keenya kabajamtoota fi jaalatamtoota akkam jirtu nagaa keessanii ana buleettiin teessan nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Madda nagaa keenyaa burqaa nagaa keenyaa kan ta'e Kiristoos Yesuus kan eebbifame haa ta'u. Egaa Kiristoos nagaa keenyadha sagalee waaqayyoo gargaarsa waaqayyoo eegumsa waaqayyoo har'a geenyee robboloota ko wanti nu balleessu danuun osoo jiru wanti nu nyaachuuf nutti hamuummatu danuun osoo jiru akkuma sagalee waaqayyoo jedhu akkuma leenci beela'ee naannoo keenya aadu Yesuus gooftaadha. Garuu maal taane garuu nu nyaanne akkuma simbirroon kiyyoo adamsituu jalaa milixxee baatu nus jalaa baanee irraa akkuma jedhu. Egaa obboloota ko wanti nama nyaatu wanti nama balleessuu barbaadu baay'eetu jira danuutu jira keessattuu jechuudha. Warra biyya lafaa osoo hin taane warra Kiristoos duuka buutota Kiristoos warra ta'anii wanti balleessuu barbaadu baay'eetu jira. Diinni karaa baay'eedhaan itti hamuummata liqimsuudhaaf balleessuudhaaf jechuudha. Garuu maal ta'a nun arganne jechuudha. Akkamitti jalaa baane jabina keenya dandeettii keenya osoo hin taane eegumsi waaqayyoo araarri waaqayyoo waan nu baay'ateef. Akkuma sagalee waaqayyoo jedhu namni saba koo tuqee nama agartuu ija kootii tuqee jedha sagalee waaqayyoo. Kanaafuu nuti maalidha agartuu Kiristoos jechuudha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Egaa chaanaal yuutuubii keenya jalatti obboleettii keenya Faanosee Zinaabuu jalatti argamtan gooftaan sinaa eebbisuu eebbifamaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa anis immoo sagalee waaqayyoo keessaa bakki tokko haganaaf galee walii qooduudhaani akkasuma dhugaa baatu waa'ee waaqayyootii fi wanta dinqii waaqayyoo hojjetu isiniif ibsuun barbaada ofii koorraa kaasee ta'ee akkasuma immoo dinqii gurguddaa hojjechaa sagalee waaqayyoo warra akkam ta'e warra isatti amaneefi maal godha dinqii gurguddaa ittiin hojjeta jechuudha. Galanni Kiristoos faa ta'u nuti maalidha nuti qodaa Kiristoos waan taaneefi akkas jedhe gooftaan keenya mana naaf ijaaradhaa jedhe. Obboloota koo Kiristoosiif mana eessatti ijaarraa? Waaqayyo eessa keessa jiraata laata? Waaqayyo mana harki namaa ijaare keessaa miti kan jiraatu. Ofii isaatii ijaaree jira. Ijaarsi inni ijaare immoo nu'uudha jechuudha. Kanaafuu immoo nus immoo laphee keenya keessatti iddoo Kiristoos buufatu ijaaruu qabna jechuudha. Mana naaf ijaaraa. Lafa yoo ta'e lafti durumaayyuu ejjennaa miila kooti. Samii yoo ta'e samiin durumaayyuu teessoo kooti waan jedheefu nuti immoo eessatti ijaarraaf yoo jenne laphee keenya keessatti iddoo hafuurri waaqayyoo buufatu ijaaruuf nurra jiraata jechuudha. Galanni Yesuusiif haa ta'u maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa waaqayyotti warri waaqayyootti amanan maalidha dinqii waaqayyoo hojjete kana caalaa hin hojjenne jechuudha. Sagalee waaqayyoo Yohaannis 14 keessatti boqonnaa lakkoofsa 6 irratti maal jedha? Anattis amana waaqayyootti amana garaan keessan hin raafamin jedha. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Warri Kiristoositti amanan maal ta'a? Iddoon jireenyaa baay'eetu jira. Mana abbaa kootii keessa maalidha? Iddoon jireenyaa baay'eetu jira. Ani nan deema iddoon ani jiraadhu sani hin jiraattu. Deebi'ee dhufee gara mirga abbaa kootiitti maal godhe isinan fudhadhe. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Warra akkamii fudhata laata? Warra babbareedaadha moo warra beekumsa qaban moo warra akkamii fudhachuu dhufa laata gooftaan gaafa dhufu? Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Miti waaqayyo warra isa duuka bu'an akkas jedhe waaqayyo Phexroosiin na jaalattaa ittiin jedhe yoo na jaalatte hoolota koo eegi ittiin jedhe. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa warri Kiristoos duuka bu'anii ani Kiristoos nan qaba ani akkas osoo hin jenne abboomota koo eegaa jedha. Yoo na jaalattanii abboomota koo eegaa jedha. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Abboommi waaqayyoo isuma mul'ataa yookiin fi namni tokko maal jedha abboommi waaqayyoo kiristaanuma ta'eetu jechuudha. Hin hatin hin ejjin hin sobin kan jedhu kanarraa garuu afaanini isa dhaabbataa immoo kamirraa of eega beektu? Ejjarraa of eegaa hannarraa of eega abboomita kanneen irraa jechuudha. Garuu kaawwanu nama hin hamataa yoo kan san arge san fakkaataa yoo kan caffaru arge wajjin caffaraa yoo kan sirbu arge wajjin sirbaa yoo kan faarfatu arge wajjin faarfataa. Kanaa miti abboomi waaqayyoo jechuun Salamoon waaqayyo maal jedheeni abbaan isaa maal jedheeni yaa ilma koo jedhe nama ta'i ittiin jedhe nama ta'i karaa qajeelota daandii kee adda baafadhu ittiin jedhe karaa warri hamoonni goranirraa gori daandii isaaniitirra sin deemin irraa fagaadhu. Isaan jallinaan biddeen jallinaan nama irratti ka'uudhaan qophaa'e ni nyaatu
xoofoo dhiphinaan haminaan nama irratti ka'us argamus maal godhu hin dhuguttiin jedhe nuti immoo maal gochuu qabna isa kanarraa fagaachuu qabna jechuudha. Bara kana keessa obboloota koo wanti nama gufachiisu wanti nama dogongorsiisu baay'eetu jira danuutu jira. Wanti mana waaqayyoo keessaa nama baasuu barbaadu wanti immoo ulfina waaqayyoo namarraa fuudhuu barbaadu akkuma abboota firdii boqonnaa 16 keessatti daliilanii dubartittiin daliilan jedhamtu saamsooniin kun nama akkamiti nama ayyaanni waaqayyoo irra jirudha nama ulfinni waaqayyoo irra jirudha jechuudha. Garuu maal goote jaalala fakkeessiteetuyyuu attaallaltee ulfina waaqayyoo gachisiifte jechuudha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaafuu obboloota koo nuti immoo maal gochuu qabna of eeggannoodhaan karaa keenya gargar baafachuudhaan adeemuu qabna jechuudha. Wanni hundumtuu karaan kun kan kooti jennee kun cubbuu hin qabu jennee itti seennee balleessuu yookiin borcuu osoo hin taane ulfina waaqayyootiif hin ta'a jennee madaaluu qabna durumaa jechuudha. Waaqayyoon gaafachaa. Kanaafuu immoo akkuma sagalee waaqayyoo dubbatu Galaatiyaa keessatti maal jedha raacitii xinnaanii ishii bukoo guddoo hin bukeessiti jedha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Iyesuus guddaadha. Boqonnaa Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 9 irratti galanni Kiristoosiif haa ta'u. Raacitii ishii xiqqoo sun maal gooti bukoo guddoo bokkaasuu ni dandeesse. Kana jechuun immoo maalidha cubbuun xiqqeenya hin qabdu jechuudha obboloota koo. Kan ejjes, kan sobes, kan immoo hates, kan nama ajjeeses tokkichuma cubbuun obboloota koo. Waaqayyo biratti nutuyyuu kuni cubbuun guddaadha kuni xiqqaadha jedheetu akkasitti ilaala malee waaqayyo garuu cubbuudha tokkichuma jechuudha. Galanni Kiristoosiif haa ta'u. Kanaafuu maal gochuu qabna cubbuu kamirraa of eeguu qabna. Karaa keenya garamiin akka deemnu biyya lafaatti fakkeenya ta'uu qabna obboloota koo. Warri Kiristoos hin qabne. Kanaafuu waaqayyo anaafis na gargaaru. Kanaafuu maal gochuu qabna karaa keenya daandii keenya sirreeffachuu qabna obboloota koo. Phaawulos yoo fudhanne Phaawulos jechuun Saa'ol jechuudha. Hojii ergamoota boqonnaa 8 keessatti dubbata. Saa'oliin kun maal ture? Waldaa kiristaanaa isa reebaa turedha jechuudha. Galanni Kiristoosiif haa ta'u. Saa'oliin kun waldaa kiristaanaa dhiira ta'ee dubartoota ta'ee warra argee qabeetuyyuu mana hidhaatitti kan dabarsee kennaa turedha jechuudha Saa'oliin kun. Gaafa garuu boqonnaa 8 gara lakkoofsa 4 irratti maal jedha? Kiristoos ulfina isaatiin itti mul'ateetuyyuu maaliif na ari'attaa ifa balaqqeessaadhaan itti mul'ateedha. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Iyesuus gooftaadha. Maaliif inni garuu saba waaqayyoo ari'ate miti. Saba waaqayyoo jechuun immoo Kiristoos jechuudha. Namni isiniif ulfina yoo kenne namni isin yoo simate ana simate namni isin immoo simate maalidha ana hin simannee jedhe waan ta'eef Maatiyos keessatti. Kanaafuu Saa'oliin kun waldaa kiristaanaa kamiyyuu ajjeesuudhaaf jechuudha. Gaafa Isxifaanos ajjeefamuu Saa'oliin kun keessa jira jechuudha. Isni kun jechuudha isa kanaadha jechuudha. Kanaafuu immoo Isxifaanos immoo nama wangeelaaf of kennee hojjetuu turedha jechuudha. Nuti keessan beekna. Kanaafuu nus immoo maal gochuu qabna bakka waldaa kiristaanaatiif fakkeenya ta'uu qabna. Saa'oliin kun reebaa kan ture suni akkas jedheen ka waaqayyo ulfina isaatiin itti mul'ateetuyyuu ifa balaqqeessaadhaan gaafa irratti mul'atu Saa'ol lafa dha'e jedha sagalee waaqayyo. Gaafa Saa'ol lafa dha'u maaliif na ari'attaa jennaani yaa gooftaa eenyudha ati kanan ani ari'adhennaan ana Iyesuus Kiristoos ittiin jedhe ka'i bakka dhaqxuuf bandaratti gadi bu'iiti karaa iddoon ati waan gochuuf ta'u ani sitti agarsiisaa ittiin jedhe. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa obboloota koo Saa'oliin nama reebaa ture sun maal ta'e dibameetuyyuu dhugaa baatuu wangeelaa ta'e jechuudha. Waaqayyo gooftaan obboloota koo kutannee garaa akka Saa'olii kanatti waaqayyo garaa keenya kutannee wangeelaaf of kenninee wangeelaaf akka hojjennu waaqayyo gooftaan ayyaana isaa nuuf haa baa'isu. Egaa kanaafuu Saa'oliin kun Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 20 irratti maal jedha? Egaa si'achi jedhe maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa hafuura waaqayyoo erga fudhateen booddeetti akkas jedheetu yoo dubbate egaa si'achi jedhe egaa si'achi anatu jiraata miti jedhe. Kiristoos isa na keessa jirutu maal ta'a jiraata malee maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Saa'oliin kun isa waldaa kiristaanaa reebaa ture santu nama wangeelaaf of kennee wanta akkas jedhe ani Kiristoosiif jedheetu yoo jedhe ani Kiristoosiif jedhee waan na fayyadu hundumaa gatee jira.
akka kosiitittis maal godhe isa lakkaa'eera. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Nuti yoo obboloota koo amaluma keenya duriitu gannee laata. Inni garuu waan isa fayyadu. Wanni isa fayyadu waa baay'ee jechuudha. Sagalee Waaqayyoottis akka dubbatutti Maatiyos keessatti namni Maatiyos fakkeenyaaf Maatiyos 19 gara dhumaatitti gadi siqneetuma yoo dubbifanne waa'ee dargaggeessa tokko dubbata. Dargaggeessi kun maalidha? Obboloota koo dargaggeessi kun abboomii Waaqayyoo hundumaa eegetuyyuu jechuudha. Abboomii Waaqayyoo hundumaa eegetu akkasittiin jedhe yaa gooftaa ittiin jedhe. Maatiyos 19:17 irraa kaafnee dubbifan. Yaa gooftaa jireenya bara baraa argachuu fi wanti gaariin ani gochuun anaaf ta'u maal inni jedheetuyyuu gooftaa gaafate. Waaqayyo immoo maal jedheeni wanna gaarii maaliif jettaa? Gaariin isa tokkicha san duwwaadha ittiin jedhe. Inni tokkicha eenyudha? Kiristoos Yesuus duwwaadha gaariin obboloota koo. Kanarraan kan ka'e abboommota koo eegittiin jedhe. Abboomiin kun isa kamiin jedheetuyyuu dargaggeessi kun hin gaafatee jechuudha. Gaafa gaafatu hin hatiin hin eejjin sobaan nama irratti dhugaa hin bahin haadhaaf abbaa keetiif ulfina kenni jedheetuyyuu abboommota hundumaa itti hime jechuudha. Kanarraan kan ka'e dargaggeessi kun maal jedhee kana hundumaa maal godheera? Mucummaa kootii kaasee raawwadheera ittiin jedhe. Egaa akkasittiin jedhe gooftaan keenya immoo deebisee maqaan isaa haa eebbifamu bara amma baraatti. Egaa ittiin jedhe raawwattee guutuu ta'uu yoo barbaadde dhaqii qabeenya kee gurgurii warra deegaf kenni na duuka bu'i. Badhaadhummaan kee maaliin ta'a? Waaqayyo biratti guddaa hin ta'a. Gaafa ittiin jedhu dargaggeessichi maalidha? Qabeenya guddaa waan qabuufi gaddeet achi sokkeedha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Gaddeetu maal ta'e? Gaddeetu achi adeeme. Kana irratti Waaqayyo bartoota isaatiin maal jedheeni dhugumaan isiniin jedha sooressi tokko mootummaa Waaqayyootti galuurra akkam ulfaatatteen jedhe. Ammas sooressi tokko mootummaa Waaqayyootti galuu irra gaalli qaawwal immoo keessa bahuutu irra salphatattiin jedhe. Kana irratti bartoonni isaa naanii dinqifatan. Sababni isaatu gaalli hammana gahu kuni qaawwal immoo xiqqishuu san keessa yoo baatu nama dinqa. Bartoonnis naanii dinqifatan jedhe. Eenyutu fayyuu danda'a ree jennaani kan namaaf dadhabame Waaqayyoof hin danda'amaa dheetu gooftaan deebisee. Kana irratti Phexros maal jedheen? Egaa yaa gooftaadha nuti waan hundumaa dhiisne si duuka buune maal arganna gaafa ittiin jedhu gurguddoonni teessoo lafarra irraa kanatti teessoo kanarra taa'aniituyyuu murtoo eeganna. Isin garuu ittiin jedhe gosoota Israa'el 12 keessaa teessaniituyyuu firdii ni kennitu ittiin jedhe. Lafarratti dachaa dhibba hin eebbifamtu ittiin jedhe. Egaa Phaawulos maal jedhe? Wanta na fayyadu hundumaa ittiin jedhe. Obboloota koo ila Phaawulos jechuun waan hundumaa dhiise. Namni jedhe kaalaali bakka dargaggeessaa kanatti haadha manaa isaa dhiisee, qabeenya isaa dhiisee, araddaa isaa dhiisee yoo na duuka bu'e ittiin jedhe bartoota isaatiin gooftaan keenya. Lafarratti dachaa dhibba hin eebbifamu. Waaqarrattis jireenya bara baraa hin argataa ittiin jedhe. Kana irratti Phaawulos immoo maal jedhare? Waan na fayyadu hundumaa dhiisee galanni Kiristoosiif haa ta'u. Anaafis inoo maal dhiifne obboloota koo jireenya keenya keessatti maal dhiifne laata? Moo hundumaa amala keenya lakki kuni amaluma kooti, lakki kuni akkasuma jenneetoo sassattummaa keenya baannee arrabsoo keenya baannee nama jibbuu keenya baannee wangeela baannee wal keessatti maakneetuma deemanii jirra moo gargar foonee jirra laata? Waaqayyo anaafis na gargaara obboloota koo. Garuu akkasii miti. Luqaas keessatti maal jedhaa? Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa boqonnaa 13 lakkoofsa 16 irratti maal jedhaa? Garbichi tokko gooftaa lamaaf hojjechuun hin danda'amu jedha. Yookiin tokko jaalatee tokko jibbuudha. Gooftaadhaaf horiidhaan wal biratti hojjechuun hin danda'amu. Obboloota koo kana jechuun immoo qabeenyi hin barbaachisu jechuu miti. Qabeenyi biyya lafaa kuni Waaqayyoodha kan nuuf eeyyame akka nuti hojjennee nyaannu, akka nuti xaarree nyaannu. Waaqayyootu nuuf eeyyame. Garuu kana jechuun immoo horii fi gooftaadhaaf wal biratti hojjechuun hin danda'amu jechuun hojii biyya lafaa kana dhiisaa jechuu miti. Garuu mootuyyuu ofirratti moosisuu dhiisaa jechuudha. Namni baay'een maalidha? Qabeenya ofii ofirratti moosisaniiru. Beekumsa ofii ofirratti moosisaniiru. Garuu kun immoo maal waa hin baasu obboloota koo. Kanaafuu qabeenya biyya lafaa kan foon keenyas osuma hojjennu Kiristoosii fi horiidhaaf hojjechuun hin barbaachisu jechuun hin hojjetinaa jechuu miti.
garuu immoo maalidhaa ofirratti moosisnaadhaa jechuudha. Ofirratti moosisnaa jechuudha. Lallabaa boqonnaa 4:10 irratti maal jedhaa? Namni badhaadhummaa jaalatu badhaadhummaan quufu. Namni horii jaalatu horiin quufu. Garuu kun maalidhaa? Wanta waa hin baafnedha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Maaliif namni aduu kana jalatti badhaadhummaa tuule tokko jedha. Garuu kun akka nama qilleensi fuudhee deemutitti hin bada. Gaafa san akkam nama gaddisiisaree jedha lallaba keessatti. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Gaafa maal ta'e? Gaafni inni itti dadhabee, itti xaaree, itti dhama'eetoo gaafa osoo nyaati yookiin osuma itti fayyadamin osuma biraa deemee akkam nama gaddisiisaree. Nuti yoo obboloota koo akkas jedha sagalee Waaqayyoo. Jalqabaa jedha maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Jalqaba maal godhaa? Yaada keessanii mootummaa Waaqayyoo barbaadutti dhadhaa. Kanaa achi maal jedha? Wanti isin barbaachisu hundinuu isiniif hin dhufa. Yesuus gooftaadha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaafuu obboloota koo, obboloonni warri duuka buutuu gooftaa taatanii wanta biyya lafaatti dhama'u osoo hin taane, gadaantii obboloota koo foon keenya akka gisee ijoollummaarraa jalqabee akka gisee sanii jira. Adadaan maal ta'eera? Adaduma daa'ummaarraa jalqabee akkuma ol guddattuun bifni qayyaramaa deemu. Gaafa umriin kee xiqqoo gara 25 gara 30 achi siqe maal ta'a? Hin qayyarama, hin dhuma jechuudha. Xalaa baasaa baqa wanta garagaraa ta'a jechuudha. Garuu immoo maal dharee kun wanta darbuudha jechuudha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Bara baraan kan jiraatu sagalee Waaqayyoo duwwaadha. Akkas jedha sagalee Waaqayyoo. Ardiif samiin hin darba. Garuu immoo qaalii Waaqayyoo, sagalee Waaqayyoo bara baraan jiraatadha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaafuu maal gochuu qabnaa? Obboloota koo haala hundumaa keessatti gaarummaa Waaqayyoo dubbachuu nurra jiraata. Warra dukkana keessa jiranii gara ifaatti fiduudhaaf haadhamaan galanni Yesuus ifaata. Haadhamaan gara Waaqayyootti fiduudhaaf dhaloota dukkana keessa jiran akkuma nuti yeroo duraan yeroo gooftaan qabne karaan dukkanaa suni karuma qajeelaa waan nuti fakkaatu burjaajaa turre miti. Garuu immoo erga gara dukkana keessaa ifatti baanee warra dukkana keessa jiraniifis maal gochuu qabna? Ifa ta'uu qabna. Maatiyoos maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Maatiyoos boqonnaa 5:13 irratti maal jedha? Isin ifa biyya lafaatiidha. Manni tulluu irratti ijaarame dhokachuu hin danda'aree jedha. Isin soogidda biyya lafaatiidha. Soogiddi mi'aawaa fixate garuu maaliin deebi'ee mi'eeffamaree? Baafamee gatama. Namni sirra ejjete maal ta'a? Balleeffama malee. Eenyuyyuu jedha ibsaa qabsiisee guboo jalan kaa'u jedha. Baattuu ibsaatirra kaa'a malee. Ibsichi suni mana san keessa kan jiru hundumaafuu maaliin ta'a? Hin ifaa jedha. Kanaafuu obboloota koo Waaqayyo ifa biyya lafaa erga nu taasise warra dukkana keessa jiran kanaaf wangeela dhugaa ba'uu qabna. Waaqayyo Yaaqoobiin maal jedhe? Waraansa kana narraa kaasi gaafa jedhee dubbatu akkasittiin jedhe ayyaanni koo duwwaa sigaa Waaqayyo dadhabaa keessan akeeka isaa fiixan baafataa jedheetu dubbate. Kanaafuu nuti homaan beeknu, nuti waa tokko gochuu hin dandeenyu jechuu osoo hin taane Waaqayyo numa homaan beekne kana keessan dinqii isaa hojjechuudhaaf nu fo'ate. Obboloota koo nuti homaan beeknu jedhee of tuffata malee Waaqayyo yoom nu tuffate? Waaqayyo koo dhimma baastu jedheetuyyuu iddoo aarsaa isaa kana nu kaa'e. Kanaafuu mootuyyuu maal gochuu qabna? Wanta nu galerraa obboleessa keenyaaf qooduu qabna. Obboleettii keenyaaf qooduu qabna. Haadhaaf abboota keenyaaf qooduu qabna. Ifa kana haa argatani. Kanaafuu hin callisinaa. Warri biyya Arabaa keessa jirtan, warri biyya keessa jirtan hin sodaatinaa. Sagalee Waaqayyoo dubbachuuf. Phaawulos maal jedhe? Ani wangeelatti leeyya'u jedhe. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Phaawulosiin kun kamidhaa? Saa'olii isa waldaa kiristaanaa reebaa ture santu amma immoo maal jedhaa? Dhugaa baatu Waaqayyoo ta'eetuyyuu ani wangeelatti yeella'u jedhe. Duraan maal gochaa ture? Warra dhugaa baatu warra wangeela lallabasan reebaa ture. Isxifaanos fa'aa ajjeesisiisaa ture. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Garuu amma immoo inni maal jechaa dharee? Ani wangeelatti yeella'u jechaa jira. Kanaafuu anaaf isinis immoo kottaa wangeelli nama hin qaanessu, wangeelli nama yeellaasisu ol fuunee mul'ifna. Haleluuyaa! Yesuus geetaanu.
dhaloonni ittiin hafayyu, dhaloonni ittiin bilisaa bahu. Anaaf isin ifatti baaneerra, dukkana keessaa ifatti baaneerra, hidhaa bara baraa jalaa baanee jirra, ibidda bara baraa jalaa baanee jirra. Kanaafuu maal gochuu qabna ree? Ol fuunetu wangeela kana addunyaatti beeksifna. Haleluuyaa. Abiddi wangeelaa kabarraan kibba yaabbate, anarra ga'ee naabatu, anarra ga'ee naabatu. Haleluuyaa. Anis ga'een itti duula. Yesus gooftaadha. Kanaafuu ol fuunetoo wangeela Waaqayyoo, sagalee Waaqayyoo haa mul'if, haa dubban. Bartoota isaatiin maal jedhe? Amma humna godhatanitti mandaricha keessaan bayinaatti hin jedhe. Luqaas 24:47 irraa kaafnee yoo dubbifan in argan. Garuu gaafa humna godhatanitti hin jedhe. Samaariyaa, Yihuudaa, amma handaara lafaa deemati maal godha? Dhugaa baatuu koo ta'a. Yesus gooftaadha. Galanni Kiristoosiif haa ta'u. Obboloota koo Phaawulos faante jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 12 irraa kaafnee yookiin immoo 24 irraa kaafnee yoo dubbifanne Phaawulos fi ergamoonni Waaqayyoo jedha. Mana hidhaatitti yaa'ii duratti dhiyaataniituyyuu galanni Yesuusiif haa ta'u. Yaa'ii duratti dhiyaataniituyyuu maqaa namticha kanaa hin dubbatinaa jedhaniitu cimsanii isaa dhabbooman. Dhiiga namticha kanaa biyya keenya irratti fiduufi jedhaniituyyuu isaa abbooman. Namtichi kamidha? Kiristoos namticha jechuudha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Gaafa kana mana hidhaatitti galchan. Gaafa kana mootuyyuu hedduu balbaloota dura naqaniituyyuu biraa deeman. Waaqayyo garuu maal godhe? Ergamaa isaa ergeetuyyuu balbal osoo hin banamin fuudhetu achi baasee mana qulqullummaa keessatti wanta har'a ta'e kana maal godha? Labsaa ittiin jedhan. Yesus gooftaadha. Labsaa ittiin jedhan. Isaanis maal godhan? Ariifataniidha. Ariifataniitoo yeruma sanitti mana qulqullummaatti ol galanii mana sanitti ol galanii maal godhan? Wangeela barsiisutti ka'an jedha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Gaafa mootichi sun gaafa dhaqeetuyyuu fidaa gaafa ittiin jedhu mana hidhaa keessa gaafa dhaqanii homtuu hin jiru. Maaltu ta'eedhaniituyyuu rifatan. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Inni mana qulqullummaa eegu sun immoo namtichi maal jedhanii? Warri isin mana hidhaatti galchitan suni kunoo mana qulqullummaa keessa ta'aniitu wangeela barsiisaadha ittiin jedhe. Gaafa kana immoo hojjettoota isaa erganiitu achitti yaamsisan. Yaa'ii duratti gaafa dhiyeessanii maqaa namticha kanaa hin dubbatinaadhantu cimsanii isaan doorsisan. Garuu Phaawulos faanti maal jedhan? Waan arginee fi waan dhageenye kana immoo himuu hin dhiibnudhan. Eenyu dhalaata obboloota koo? Anaaf isin keessaa akka Phaawulositti garaa kutatee kan ka'e Yesus gooftaadha. Kanarra maal jedhanii? Namaaf abboomamuurra Waaqayyoof abboomamuutu caala. Kanaafuu waan argineef waan dhageenye kana hin dhiibnudhaniituyyuu dubbatan jechuudha. Galanni Kiristoosiif haa ta'u. Kanaafuu anaaf isinis immoo waan arginee fi waan dhageenye kana dubbachuu hin dhiibnu. Yesus gooftaadha. Waaqayyo immoo mana keessa jiru kanatti maal godhaa? Moo'icha nuuf kenna. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Garuu maal ari'atamuun jira, jibbamuun jira. Gaafa maal ta'an? Gaafa wangeela dubbachuu jalqabne. Garuu immoo biyyuma keessatti ari'atamne kan san keessatti maal ta'an? Ulfinas arganna jechuudha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yoosef gaafa maatiin isaa irratti ka'anii anaa fi abbaa fi haadha kee kanatu hamma lafa geenyutti siif qoommomne siif gugguufnaare ittiin jedhe gaafa inni abjuu itti mojuudha. Kana irraan kan ka'e boollatti darbatan achi baasaniitu birriitti gurguratan jechuudha biyya Gibxii keessatti. Kana irratti mootiin Gibxii abjuu abjootetu fala wallaalee gaafa inni rakkatu Waaqayyo balbala baneef Yoosefi. Mana mooticha irratti moo'ee, biyya mooticha irratti moo'ee maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Seera uumamaa 47 irratti sababa Yoosefiif jechuudha biyyi Gibxii suni otoo ati as jirtuu jedhaniin gara Yoosef dhaqanii osoo ati as jirtuu beelan dhumnaare jedhaniin. Yoosef immoo maalidha? Waaqayyo maal jedhanii? Beelli guddaa waan ta'uuf midhaan akka cimmifatu, akka ol kaawwatu, akka walitti qabatu taasise. Gaafa biyyi Gibxii beelli rukutee horii isaanii wanta isaan qaban gaafa harkaa fixu osoo ati as jirtu lafa keenya fudhadhu, horii keenya warra osoo dhumiin hafan kana fudhadhuuti midhaan nuuf kennedhaniitu gara Yoosef dhaqan jechuudha. Isuma jibbame santu mootii ta'e biyya Gibxii irratti jechuudha. Kanaafuu obboloota koo gaafa immoo wangeela dubbachuutti kaane jibbamuun jira, ari'atamuun jira. Akkuma Phaawulos fa'a, akkuma Isxifaanos fa'a, akkuma ergamoota durii Yesus gooftaadha. Kanaafuu immoo garuu maal moo'ichi kan keenya maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u.
Kanaafuu garaa kutannee itti duuluu qabna. Hin sodaannu mana jirru keenya keessatti kan nu wajjin jiru akkas jedhamee dire Iyyaasuu fi Kaaleb kan isaa wajjin jirurra kan nu wajjin jirutu caalaa jedhan maqaa Waaqayyoo kan eebbifame ta'u. Kanaafuu nu maal goon akka biddeenitti ittuyyu isaaniin alaffanna maqaa Waaqayyoo kan eebbifame ta'u. Kanaafuu lolli kan Waaqayyoo waan ta'eefu nuti immoo maqaa Waaqayyootiin dubbachuu hin dhiibnu jechuudha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame ta'u keessattuu shamarri biyya Arabaa jirtanii warra Arabdoota warra waa'ee wangeelaa hin beekne kanatti haa dubbannu labsaa. Kottaa labsiina wangeelaa biyya marsina Yesuus gooftadha. Kan maxxansuudhaan immoo dhugaa baatii dinqii Waaqayyoo mana kana keessatti hojjete tokko isiniif ibsuun barbaada. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Obboloota koo mana kana keessatti jibbamtuu ari'atamtuun ana Yesuus gooftadha. Garuu immoo Waaqayyoo fayyisaadhaaf nu keessan darbeetu dinqii gurguddaa hojjechaadha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa as maxxansuudhaan obboloota koo maatiin ani bira jiru kana obboleettii tokko dhukkubsatteetuyyuu kuni garuu hojii foonii dhukkuba foonii osoo hin taane dhukkuba hafuura hamaati jechuudha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Guddaa irratti guddaa Yesuus duwwaadha maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Yesuus duwwaa beenna nuti. Dhukkuba guddaan beennu Kiristoos duwwaadha guddaa maqaa Yesuus haa eebbifamu. Kana irratti obboleettiin kuni dhukkubsattee baay'ee dhukkubsattee jechuudha. Gaafa ishiin dhukkubsattu mala wallaalanii fala wallaalanii akimiin tokkichi nafne marmaraan tokkichi nafne marmaraa yoo xiqqaate si'a 20 oliidha kan marmarsiisanii kana irraan kan ka'e dhukkubni tokkoyyuu hin mul'atu jechuudha. Kana Yesuus duwwaadha kan argu. Haalleluuyaa! Haalleluuyaa! Yesuus duwwaadha. Isa dooftorri argine isa biyyi lafaa harki namaa marmareen argine yoo nuti argaa Kiristoos Yesuus duwwaadha. Kanaafuu maal gochuufi gaafa Waaqayyoo mana tokko keessa biyya tokko keessa gaafa nu kaa'u fayyisuudhaaf qoricha taa'uudhaaf namni ibsaa qabsiisee baattuu ibsaatirra kaa'u malee guboorra hin kaa'u. Ifichis maali mana san hundaa fine fayyadamee akkuma caafamee nuti ifa biyya keessa jirruuti nuti ifa mana keessa jirruuti jechuudha. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Yoo maal goone yoo ol baafnee mul'anne yoo ol baafnee dubbanne malee zim jennee fakkeenya taanee taa'uudhaan osoo hin taane yoo dubbanne maal taane ifa mana sanii taane yoo dubbanne maal taane ifa biyya sanii taane jechuudha. Kanaafuu maaltu nurraa eegama dubbachuu qabna. Fayyisaan Kiristoos Yesuus duwwaadha jechuu qabna obboloota koo. Kanarratti obboleettiin kun baay'ee dhukkubsatti baay'ee dhiphatan jechuudha. Yoo xiqqaate gara birrii akka doolaara biyya Arabaatti jechuudha. Doolaara 225 itti qabatan jechuudha. Kanarraanuu kan ka'e dhukkubni ishii hin mul'anne. Osoo dhukkubni mul'atee birriin humaa miti. Haa ta'u malee birrii kana hundas immoo hin qaban. Garuu immoo dhukkubni ishiitis hin mul'anne jechuudha. Birrii doolaara 200 jechuun obboloota koo assaabaa. Yoo xiqqaate doolaarri takkittiin akka Itoophiyaatti doolaarri takkittiin doolaara 65 yookiin 70 jechuudha yeroo ammaa kanatti. Kanarraan kan ka'e doolaarri 200 fi 25 immoo eessa akka dhaqu laala. Kanarraan kan ka'e baay'ee dhiphatan. Obboleettiin kun gara torbee sadiiti midhaan hin nyaattu bishaan hin dhugdu hin dubbattu. Bolokosii bichaadhaan itti sakka'aniituyyuu akkasitti jiraate jechuudha. Kanarraan kan ka'e maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyoo ifa biyya lafaatti ergee maaliif callifnaree maaliif zimjennaree maaliif Yesuus fayyisaa dhennee irratti dubbachuu qabna. Akkuma Phexros faanti Phaawulos faanti lamxaawota fayyisaa turan. Waaqayyo maal jedhe obboloota koo? Yohaannis boqonnaa 14 gara xiqqoo gasinee yoo dubbifanne Waaqayyo Alaazaar isa du'ee guyyaa 4 bure boolla kaaseera. Limxaamota fayyiseera. Luqaas keessatti Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 16 irratti moo dhiifama boqonnaa 16 ta'u lakkoofsa wanta sasau baadhe jechuudha. Dubartittii gobaaxaa waggaa 18 turte gobaaxoftee kan ol jechuu hin dandeenye. Gaafa dhaqeetuyyuu harkaan ishii qabu achumatti ol qajeeltee dhaabbattee Waaqayyoof hoqubaa dhiyeessiteedha sagalee Waaqayyoo. Waaqayyo gobaaxaa waggaa 18 fayyisaa ture. Dhangala'uu dhiiga waggaa 12 fayyisaa ture. Du'aa 4 bule boolla kaasaa ture. Waaqayyo dinqii gurguddaa hojjechaa ture. Kana irraan kan ka'e iyyuu maal jedhe bartoota isaatiin? Kanadhaan hojjedhe kana caala maaliin gootu? Inni hojjettu ittiin jedhe aboo kenneef jechuudha. Kanaafuu obboloota koo obboleettiin kun torbee 3 nyaanni sanii olii yoo ta'u baadhe jechuudha.
midhaan afaan ishii seenne bishaan afaan ishii seenne ilkaan ishii kun lamaanii walitti cufameeran dubbattu jechuudha. Bolokosiitti godhan malee. San booda bakka baay'ee gubaa jira jechuudha. Kanarraanu marmaraan qorichi dhukkubni ishii hin mul'atu. Kanarraan kan ka'e iyyuu doolaara 225 itti qabatan hakimtoonni jechuudha. Kanaanuu maal gochuudha? Laaluudhaaf malee dhukkubni ishii argamee jira, mul'atee jira, hin fayyifnaa osoo hin taane laaluudhaaf kanaayyuu obbulishiinii godhanii jechuudha. Dhukkubni ishii hin beekamu. Kun ikkoo garuu dhukkuba hafuura hamaati. Kanarraan kan ka'e obboloota koo mana yaala jirti. Mana yaala jirti obboleettiin kuni maatiin immoo abbaan as jira jechuudha. Bakka qabeenya birrii kana fiduudhaaf immoo bakka qabu eessaa fidaree hin qabu waan ta'eef ijoolleen isaa ishiin dhukkubsattuunis mindaa nyaatti, ijoolleen lamas mindaa nyaatu garuu haa ta'uyyuu malee birriin isaan nyaatan kuni doolaara 200 jechuun birrii xiqqaa miti obboloota koo. Birrii xiqqaa miti jechuudha. Garuu maalidhaa? Kiristoosiif salphaadha. Inni namatti ulfaate maaliif? Kiristoosiif hin danda'amu. Hin danda'amu. Ani si'achi hunda natti dheera Yesuus gooftichi. Dabalaan bulaa akka joobiraa ilma Waaqayyootu nu wajjin jira. Harki Waaqayyoo nu wajjin jira obboloota koo. Numa dadhaboota kana keessan waan gurguddaa hojjete. Kanarraan kan ka'e doolaara 225 hin qaban jechuudha. Damoonni ijoolleen nyaatan hin qaban jechuudha. Liqaa namarraayyuu osoo barbaadaniyyuu birriin kun baay'ee guddaadha obboloota koo. Xiqqaa fakkaachuu danda'a warra hin beekne garuu kanarraan kan ka'e suuqii nan gurgureedha. Makiinaa nan gurgureedha. Bakka abdii kutateetuyyuu baay'ee iyyee maraate jechuudha abbaan micayyoo kanaa. Micayyoo bakka dhiisee haaduutu jechuufi daa'ima micayyoo reefu jechuudha. Gara lachuttuu hin rakkate jechuudha. Eenyuyyuu garuu namni foonii ta'ee haaduutu jedhee kan dhiisu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Kanarraan kan ka'e baay'ee bu'aa baay'ee ammaarra. Arabiidhaan naa barreesse obboloota koo galgala inni fooqidha ani immoo haadha isaa biran jira lafa jechuudha mana gara jalaayi. Arabiidhaan naa barreesse. Namtichi tasaasa'ee narratti barreesse ijoollee arabiidhaan kun maal jedhaa dheetananii zimmi jedhee jechuudha. Inni garuu maal jedhee naa kadhate naa barreesse naa kadhadhu dheetu barreesse jechuudha. Ani garuu tasaasoftee narratti ergite sin jennee Waaqayyo dhiifama naaf godhu zimmuman jedhee jechuudha barreeffama kana laalee. Ganama dhufeetuyyuu barreeffama siin ergine naan jedhe. Ani hin beeku ka arabii dubbisuu hin danda'u maal jette reen jedhe naa kadhadhu siin jedhe kanuman sii barreesse naan jedhe tole siifan kadhadhan jedheen. Yesuus gooftaan obboloota koo eenyuyyuu Kiristoos fayyisaa akka ta'e hin beeka. Dubartittiin ani bira jirtu maal jettee iyyiti yaa Waaqa warra kiristaanotaa jidduu gali jetteetuyyuu iyyite jechuudha. Ani immoo Kiristoos fayyisaa akka ta'edha addunyaa muluu beeka. Yesuus gooftaan jedheetuman zimuman jedhee bariisaa sanitti yeruma sanitti jechuudha. Shaayii danfisee tananii qursii akka nama qursii dhiyeessutti kana nyaadhuun jedheen namtichaan hin nyaadhu naan jedhee na dide. Nyaadhu garaa maaltu naa nyaata jedheetuyyuu na dide jechuudha. Achumaanan akkasin jedheen ani irratti kadhadheen jira. Mucayyoon immoo as hin jirtu waan ta'eef. Ati gaafa asii nyaata kana afaan godhattu ishiin immoo achi hin fayyiti hin jedheen. Irratti tsallee jechuudha. Maaliif kaza afaan lama godhateetuyyuu shaayii sanis dhugee yeruma sanii ol jettee ija banatte jedhaniituyyuu sagalee misiraachoo bilbilan jechuudha. Kanarraan kan ka'e zimuma jedhe namtichi kun fuulli isaa ife Waaqayyo akka dinqii hojjetani beeka eetuma zimuman jedhe yoo takka turu ammas gara sa'aatii 6 irratti shoorba dubartittii kanaa hojjedhe isa kana saayinaatti naqii ishiidhaaf geessinaa ol jettee haasa'uu qabdee yoo shoorbaa kana dhibdeedhan amma shoorbaa san irratti tsalla'ee tananii shoorbaa san ergeef jechuudha. Gaafa san immoo galgala sanii akkasumatti bultee haasa'uus qabdee bakka ol jittee soonna jechuu qabdee bariisaa san immoo bilbilaan nutti haasoftee nu dubbiste jechuudha. Gaafa guyyaa sadaffaa jechuudha kan doktorri birrii 200,000 bayyesuusu 200,000 fi doolaara 225 kan itti qabate Waaqayyo salphina oolchee Waaqayyo yeelloo oolchee birrii sunis osoo irraan bayin gaafa guyyaa sadii hin dhufti hin fayyitiin jedheen inshallah dhaniituma hidhamanne jechuudha. Haa ta'uyyuu malee Waaqayyo immoo dinqii hojjetee gaafa guyyaa sadii fidanii manatti galchanii micoon sun kunoo fayyitee jirti. Obboloota koo mana jirtan keessatti Waaqayyo si lafa kanarra kan nu godhe obboloota koo waan tokko isinitti hima.
carraa kana carraa warri biyya arabaa keessa jirtanii carraa nu arganne kana namni baay'een hin argan. Carraa kamiyyoo jettanii qilleensarra balaliinee as dhufuun keenya waaqayyo akeekan waan nu qabeef yookiin immoo sababa keenya namni tokko karaa Kiristoos akka beekuuf biyya kana dhufuun keenya. Kanaafuu immoo namni tokko yoo rakkate dubbadhaa maqaa waaqayyootiin kun akkana hin ta'a kun furmaata hin argataadhaatii dubbadhaa. Karaa kanaan maal ta'u Kiristoos akka fayyisaa ta'e isaanii galuu danda'a. Sababni isaatu sirriitti keessa gabbuunee waa'ee wangeelaa ani gama kootiin waa'ee wangeelaa sirriitti dubbachuu hin danda'u afaan Arabiidhaan. Maaliif bakka waa'ee wangeelaa sirriitti dubbachuu hin danda'u afaan kootii miti waan ta'eef Arabiidhaan jechuudha. Garuu immoo Kiristoos fayyisaa akka ta'e utuubii minaamina banaati itti hima afaanuma keenya hidhamaa kanaan itti himuu qabna. Waaqayyo Musee gaafa biyya Gibxiitti ergee saba Israa'el garbummaa jalaa gaafa baasuu heduu Museen akkas jedheetu falmate obboloota koo arrabni koo hidhaadha osoo nama biraa bakka buufatte hin wayyurre ittiin jedhetu baay'ee itti falmee jechuudha. Seera bahuu keessatti yoo dubbifattan hin argitu. Kanaafuu gaafa kana waaqayyo garuu Musuma arraba hidhaa kana dhimma bahuu waan barbaaduu fi dhaqeetoo waaqayyo immoo obboleessa isaa Haaroon kaasifiituyyuu waaqayyo Musee afaan godhatee Museen immoo Haaroon afaan godhateetu akkasitti saba Israa'el garbummaa jalaa baase jechuudha. Kana jechuun koo maalidha? Afaan keenya kaltaaffadha. Sababni isaatu Arabii waan hin beekneefu Arabiidhaan wangeela jireenyaa kana dubbachuu waan hin dandeenyeefu hidhaadha jechuudha arrabni keenya. Bakka akka hafuurri waaqayyo si gaggeessutti nan dubbadha. Yoo jettee dubbachuu hin dandeessu. Sababni isaatu ani garuu dubbachuu hin danda'u. Namni dubbachuus dandeessan jiraachuus dandeessu. Garuu mootuyyuu bakka afaan isaanii waan beekneefu anaaf rakkisaadha xiqqoo wangeela irratti. Haa ta'u iyyuu malee waaqayyo fayyisaadha. Waaqa keenya siif kadhadhe jedhee tananii nyaata kana namticha waan kennu micoon isaa achi hin fayyitee fi galgala sammaan jedha waaqayyo falaansaa dhiyeessaa. Waaqayyo kami fakkaasaa dhiyeesse garuu hin barre Yesus fayyisaadha obboloota koo. Kanaafuu maal jechuu barbaadetanii mana jirtan keessatti waaqayyo wayiifuu biyya keenya Itoophiyaa irraa kaasee dhaloonni baay'een ilame nama tokko ani garuu nama sadi taanetu biyya alaa kana jalqabnee namni tokko akkas naan jedhe obboloota koo. Warri kuni warra biyya lafaati jechuudha. Gaafa fiizan isaanii dhufuu kan kee ji'a lama ga'u ji'a lamatti deebi'uu baannanii hafuu keeti naan jedhan. Ayii hin jedheen ani koo nama kakuuti hin jedheen kan kee kan dhufeetoo kan dhufe kana kiyya dursee si dura deemuu danda'a bee hin jedheen. Maaliif nama kakuu waan ta'eef jechuudha. Akkuma kana immoo obboloota koo kan kod kan isaanii kan dhufeetoo deemaa jirra guyyaa akkanaa hidhan sun duubatti hafeetoo kiyya afoo darbee ani dhufee jechuudha. Ani dhufee oggaatti dhufan namni kun jechuudha. Kanaafuu maal jechuu barbaadetanii waaqayyo akeeka nufu akeeka waan nurraa qabuu fi iddoo kana nu fide. Kanaafuu immoo mana jirru keessatti illee ifa ta'uu qabna obboloota koo. Wangeela ukkaamsinee taa'uun maaliin ta'u nurra hin jiraatu. Ol fuunee mul'isuu qabna. Afaan keenya kaltaaffuma kanaan arrabuma keenya hidhamaa kanaan caccabsinee dubbachuu dandeenya. Yoo dubbannu immoo akkasuma yaada foonitiin osoo hin taane gooftaa annan dubbadhaati na gargaari jenneetu waaqayyotti dubbachaa isaanitti dubbachuu qabna. Waaqayyo immoo hin taasisa jechuudha. Ergasii jechuudha maatiin kuni yoo nani jedhe oowwani waa dubbadhe ishii wajjin waaqayyo jira in sodaatu jechuudha. Maaliif Yesus gooftaan namni ulfinni waaqayyo yookiin immoo harki waaqayyo yoo mul'ate hin sodaachifne jechuudha. Sodaachifnee jiraanna malee sodaannee hin jiraannu. Kanaafuu yoo maal goone yoo wangeela ol fuunee mul'ine fedha foon keenya yookiin immoo dandeettii foon keenya osoo hin taane hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamne jechuudha. Jabaadhaa wangeela ol fuudhaa mul'isaa hin dhossinaa hin ukkaamsinaa jabaadhaa harka wal qabannee waaqayyo immoo akeekan nurraa qaba. Warra waaqayyo warra yaadan isaan qabe isaan waame warra waame immoo qajeelota godheedhamee akkuma caafame. Kanaafuu jabaannee harka wal qabannee wangeela warra dukkana keessa jiranitti labsinee warra karaan jalaa bade akkuma sagalee waaqayyo dubbatu namni tokko jedha namni tokko dhugaarraa yoo jallate namni isin keessaa namni tokko isa deebisee
akka fidu jiraachuun ni ta'a. Namni kun immoo lubbuu du'a oolchuu isaati. Obboloota koo haa fudhatan yaa fudhachuu baatanii nuti garuu maal gochuu qabna? Dubbachuu qabna. Wangeela jireenyaa karaan jireenya Iyyasuus Kiristoos malee hin jiru jenneetu dubbachuu qabna. Obboloota koo kana malee osoo hin taane akkuma Eeliyaas fi mootonni waaqa Ba'aal waaqessanii wanna jedhanii sa'aatii jaarraa kaasanii hanga ganamaa iyyaa oolanii garuu waanni abiddaan mul'atee inni dhuguma waaqa jedhaniituyyuu akkasitti dubbatan jechuudha. Garuu mootuyyuu waanni isaanii abiddaan hin mul'anne. Waanni Eeliyaas garuu abiddaan mul'ate. Inni maal ta'e dhuguma waaqayyoodha jechuudha. Kanaafuu waanni keenya waaqa abiddaan mul'ate sobdoota fi jalloota gab godhuudha waan ta'eefu karaan jireenyi Kiristoos malee tasumaan jiru obboloota koo. Yeroo manni nani keessa kun musliimota eenyutu gararratti garagaraa sagadaa isiniin jedhe karaan jireenyi Kiristoos waaqayyo yeroo hundumaa waaqeffama jedhee itti nan dubbadha. Yeroo kana immoo akka karaan jireenyi keessan kana wayyaayu jedhaniituyyuu garuu nisa'aa galanii Kiristoos hin fudhanne malee waanni keessan kana wayyaayu inni dhuguma waaqa jedhaniitu akkuma warri waaqolii Ba'aal waaqa tolfamaa warri waaqessu sun akkuma Eeliyaas fi keessan kun inni kun waaqayyoodha dhuguma akkuma jedhanii jarri kunis maalidha waaqa warra kiristaanotaa jedhan. Ergasii yoo dubbatanii yoo waa rakkatanii yaa waaqa warra kiristaanotaa jidduu nuu gale jedhaniitu iyyu. Ani immoo yeroo san Iyyasuus gooftaa galanni siif haa ta'u eetumanii gooftaa kootiif galata dhiyeessa jechuudha. Maaliif waanni keenya oolchaa ta'uusaa erga amananii bakka isaaniif galeera jechuudha. Waan isaanii obboloota koo isuma dhugaa jechuudha. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Gaafa intalli kun dhukkubsattu abbichi intalaa kun irratti quraana jechuun immoo akka wangeelaa jechuudha. Isa san irratti dubbiseetu dadhabe. Garuu immoo waa tokko gochuu hin dandeenye. Jalaa dubbachuu hin dandeenye. Akkuma mootota keessatti mootota isa duraa keessatti dubbata. Gaafa Eeliyaas fi warri Ba'aalii waan isin baay'ee waan taataniif mee kadhadhaannaanii ganamarraa ka'aniitu iyyuu maal ta'an hanga guyyaatitti hanga sa'a jaatitti maal ta'a oolan iyyaa oolan. Garuu kan gaafi deebii isaanii jalaa deebise tokko hin jiru. Kan isaan jalaa qabe tokkos hin jiru. Galgalas immoo Eeliyaas maal jedheetu itti gahiisa tarii waanni keessaan hin rafe ta'a. Tarii yaadatu fuudhee isaan tare ta'a. Tarii immoo karaa deeme ta'a jedheetu itti gahiisaa ture jechuudha. Maalidha Eeliyaas hin beeka koo akka kuni waanni tolfamaanii akka nama jalaan dubbanne waan beekuuf. Kanaafuu obboloonni warri gooftaan fudhannee waanni nuti baannu kuni warri taabotattis amantan ta'ee warri musliimotaas ta'ee karaan jireenyi Kiristoos malee tasumaa hin jiru. Kanaafuu maalidha koottaa gara Iyyasuus. Koottaa gara fayyisaa keenya Iyyasuus gooftaa. Waanni keenya lubbuutti hafuuratti nama fayyisa obboloota koo. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaafuu maalidha koottaa gara Iyyasuus. Iyyasuus fayyisaadha, jireenya, karaadha, dhugaadha. Anaan malee eenyuyyuu gara abbaatti dhufuu hin danda'u jedhamee akkuma caafame. Obboloota koo nama qajeelaa ta'uu dandeenya, nama gaarii ta'uu dandeenya. Gaarii hojjenneef waan mootummaa waaqayyoo argannu nutti fakkaate. Jallanneef immoo waan ibiddatti fakkeenyaaf inni qajeelaa ta'eetoo Kiristoos duukaan bu'inii fi inni hojii jaba hojjete sunis maalidha tokkichuma jechuudha. Kanaafuu inni Kiristoos fayyisaa lubbuu isaa godhatetu jannata jireenya bara baraa argachuu danda'a malee qajeeltuu taate fayyaaletti taate fi miti. Kanaafuu namni tokko akkasittis fudhachuun kan jira jechuudha. Namni ani nama gaariidha akkas gaariin Kiristoos duwwaadha kan jedhu sagalee waaqayyootti dubbata. Kanaafuu koottaa gara jireenya gara Iyyasuus fayyisaa keenya koottaa isiniin jechuun barbaada. Ammayyuu waaqayyo harka bal'isee nu eegaa jira, nu waamaa jira. Koottaa osoo balballi nutti hin cufamin, osoo guyyaan firdii nutti hin dhiyaatin koottaa yaada garaa keenyaa geeddaranna. Koottaa daandiin jireenyi Kiristoos akka ta'e Kiristoos duuka buuna obboloota koo. Afaan yaa gooftaa kan anaan jedhu baay'eetu jira. Garuu mootuyyuu garaan isaanii narraa fagoodha obboloota koo. Baay'eetu afaaniin kiristaanadha. Ofii kan sagaduuf maalidha? Ofii kan gugguufuu fi waaqolii tolfamaadha. Waaqayyo nu baata malee nuti hin baanne obboloota koo. Maqaa waaqayyo haa eebbifamu. Waaqayyo isin haa fayyisu.
hundumti keenya akkasumatti guguufaa turre akkasumatti duuka kaachaa turre waaqa mantolchee duuka garuu immoo kuni waan takkaayyuu bu'aan qabu nama jalaan dubbatu hin dhagaa hin dubbatu hin ilaala hin argu garuu kanaafuu koottaa gara Iyesuus isa gaafii namaa deebisu isa hidhaa namaa hiiku isa du'aa boollaa kaasu isa jireenya bara baraa namaaf kennu dhaqee ani idduman ani jiraadhu sanin jiraattu koottaa obboloota koo osoo yeroon jiru koottaa osoo guyyaan nutti hin dukkanaa'in koottaa osoo biiftuun hin lixin koottaa gara Kiristoos Waaqayyo ammayyuu harka isaa bal'isee nu eegaa jira koottaa guyyaan har'aamuu bormiti guyyaan har'aamuu bormiti obboloota koo gaabbini osoo akkas godhee jiraadhe jechuun kuni waan manjirreedha kanaafuu osoo yeroo qabnu osoo giseen jiru osoo gooftaan keenya nutti hin dhufini gooftaan dhufuudhaaf balbalatti dhiyaatee jira Galaatiyaa keessatti maal dubbata maaliif wal dhiibnee rakkifnaadha abbaa firdii kunoo balbalarra dhaabbatee jiraadha Kiristoos firdii isaatiin dhufaa jira koottaa gara Kiristoosii gooftaan sinaa eebbisu